balleessaa hojjeteef adabamuuf jira. Adabbii isaa kana immoo seerri iyyuu na deeggara akka adabamu. Kuni amala isaa jijjiirratee ba'a malee wanti biraan jiru. Yajjiitu dhukkubsatee jira. Ana haadha isaa irratti bilbila cufaka. Maaloo maal taateen maaltu mudate? Wanti barbaade yoo isee mudate hore? Hillima jettu ka. Inni bashannana sati jettu kanatti yaadaan jiru. Inni waan biraa garaa isaa keessatti yaadaa jira. Isa immoo tokko nama natti mee deeme kun. Utuu anatti nime sitti himaa maal taatee qabu? An barumsa koo akka naddaan kunneefidha kanati. Kashalabummaadhaan isaa wajjin ciisuuf murteessite. Naaf deebisi ka. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatu nargiine deebine facaane. Kodanne fudanne ofida damne tu alagada plane. Qabooti maal jettee dubbatti sirreessi natti. Kana dubbii dhadhee dhufee sitti odeesse? Maal inni dhiira miti? Maal dubbii waan akka siyaasa? Ati dhiira miti? Waan nuti haasofne hunda isaa kan natti namatti himtuuf. Na arrabsaa jirtaam? Ati iyyuu isa arrabsaa jirta. Bakka isaa buutee na arrabsuu keetti riyatam. Bakka abbaan isaan jireetti maqaa namaa balleessu yakka waan ta'eef utuu inni jiraate deebii gaasii laata ture. Dhugaa keetti. Innumtuu na kabaluuf xiqqumati saafee ture. Boquu isaa gadi cabsee ija isaatiin lafa ilaale akkan si bira darbuu barbaaddeemti? Baay'ees yoo ta'u baate xiqqoo ishee saalfachuu qaba ture. Garuu bakka buutuun sa'aatoo jirta waan ta'eef noon saalfanne. Ammoo oduu biraa dhiisiti waliigaltee keenya sana yaadadhume sirriitti. Maal waliigalle naafati? Maal hin dagattee irra deebi'ee sitti muun qabaa? Waan biraa waan jette tokko iyyuu hin qabdu. Waliin bashannanne jennaan toleen siin jedhe. Ati garuu wanta xidhaxxeetti himte waan addaadha. Na dhageessaa? Ulaagaan bashannanaa jedhee gaafan si dhiyeessu waan hundumaa toleetti. Ulaagaa bashannanuu keessa immoo wantoota baay'eetu jira. Isaadhaan kan naaf hin galle naaf. Ulaagaan bashannanuu maal akka ta'e sirriitti naaf ibsime. Baay'ee ani si kadhachuun qabu ture. Kana situ na kadhachuu qaba ture. Urji kati? Kati urji? Jisi kai. Urji. Sen jira. Namni jirti.
Malu cimnu beudi. Urjii homaan taanii. Homaan taanii. Homaan taanii urjii. Homaan taanii. Karoora keetu naaf hin galle. Karoorri kee maal akka ta'e sirreessi natti misiin jechaan jira. Irra deddeebitee nan gaafatiin. Isumanni sitti odeesse sanidha waan dhageesse. Isaan natti hime sanadha jechuudha karoorri kee. Sana barbaaddeeti. Dhiisuus ni dandeessa. Dhiisna garuu ana osoo hin taane situ miidhama. Dhugaa kee jette kan miidhamu anadha. Garuu miidhama koof miidhama saara waan buufatu tokko yoo kan qabne yeroo naafatiin. Isarraa buufachuu dhiisuu hin danda'a. Sirraa garuu nan buufadha. Siinsin barbaada. Adara humna keetis amma sira deebi'een sitti maa jira. Qaboorraa fagaadhu. Qaboorraa fagaadhutti. Baay'ee isaa dubbatte. Ani ifatti walii galle taana irraa fagaachuu hin danda'a. Garuu amma sana raawwannetti immoo balleessan karaa koo miti. Amma sira deebi'een sitti maa jira. Hariiroon koof hariiroon qaboo gidduu jiru gaariidha. Garuu sati yaadde sana miti. Sati yaadde keessan seenne nuti. Afaan isaatiin natti himi. Maal? Qaboon dhuguma iftuun jaaladha dheessitti hime moo? Maan hin gammaddee si gammachiise maarree maal? Lakki gammaduu koo osoo hin taane dubbicha haaraana waan naatiif jedheeni malee. Na aarsuuf natti himi. Maal godhee akkan isa aarsu moo ani beeka. Na argita. Amma murtoo kee dhumaa na beeksisi. Boonsaa! Boonsa eessa deemte na dhiiste? Homaan taanii. Sister. Miila nama. Sister maluti. Dadhabdu amma finaasa'in booda dhufu. Amma waan dadhabdu finaasa'in tole. Abdi. Yaa jira urjii. Abdi wala kasi. Nkata sin check si agotu negi. Urjiin dadhabdatas gabbaa'ee sitti himamu. Booda sitti himamu. Amman dadhabina ciisi. Qorri barafi.
Simbo. Amma tu waanum tifedhe ta'eeyyuu bilbilina irratti cufuun hin danda'amu bilbilina irratti cufuun. Bilbila sirratti cufeetii miti. Chaarjiitu narratti fixatee naan jedheera. Dubbii gara siif mijatutti miti. Si jalqabumayyuu si'a meeqan irratti cufee miti kan inni bilbila naa kaase. Chaarjiitu irratti cufe tuun ta'in bilbilana irratti cufe. Maal taateerta ante? Isuma sirrii bilbilatu irratti cufe. Kanaan immoo natti meera. Yoo balleessis dhala kee dubbii salphisii ilaali malee. Dhala koo taanaan na dhiphisnaan miti kan hin sagalli dhiphadheetti bilbilu Simbo. Maarree urjiyaan hin beeku situ beeka miti. Garuu nama koomaa keessa jiru nama hospitaala sirriirra ciisee jiru dhiisiti kootu jechuun sirriidha. Bagan jedhe dabaleen jedhamas dhiisee dhufu. Jaba. Abdiina. As jira gadi ba'e. Shooba maal ta'e nufi. Nuun reefuma dhufna. Natti maal ta'e nufi. Abdi, kaatetti kottu. Natti maaf hin dhufe. Maal ta'e nas dhufe natti maa. Abdiin dhufaa jira. Uumaan taane urjii. Turi abdiin hin dhufa. Maal akkan ta'e natti himtani. Urjii tasgabbaa'e maan taane. Abdiin immoo dhufaa jira. Jaba. Ani neersii waameen dhufa. Jabaatiin dhufsi maaloo natti himi. Maal akkan ta'e natti himi maaloo. Yoonkiin ana filata yoonkiin isee filata malee utuun an lubbuun koo kokkeen koo jirtu hojjettuun fuudhu hin fuudhu abadan. Isin lamaan iyyuu dhabuun qabu. Isin jaalataan taana. Akkam akkam? Anas hurjiis wal duukaa moo? Ishee iddoo haadha manaatti. Siin immoo iddoo haadhaatti si jaalata. Kana kunoo. Wajjin madaalamuus jalqabne gaafa isee ofitti fudhatu gaanaan immoo na dhaba. Hin dogoggorinaan ta'e. Don't back to age center. Si yoo barbaade baakii isaatti baatee deemu maleessa ana miti kan dugda duubatti deebi'eessa malee. Akkuma jaarraan keessa jiru kanatti yaadee dubbachaa jira. Ijoolleen keessanarraa boriif jaboo akka ta'an fedhiin isaanii guutamee jireenyi isaanii akka miidhagu hawwiin isaaniis akka dhugoomu waan ta'uu fedhan ta'anii kanas akka bakkaan ga'an har'umatti yaadaa egereen ijoollee keessanii akka mijatu rakkoo fotoo hin mo'amin bakka yaadan akka ga'an mul'ata isaanii dhugoomsuuf abdii isaanii kunuunfadhaa. Ijoolleen keessan waan fedhan akka ta'an nin danda'a jedhanii akka danda'an isin har'uma bu'uura tolchaa dhaloota wayyaawaa ta'anii haalaan baratanii biyya dhaalan guddisanii akka hojjetan aantee akka boonsan qusachuu haa jalqaban inni har'a qusatan irkoo ittiin of danda'an ta'a
isaan faana guddachaa abjuu isaanii dhugoomsa. Smart Children sanduuqa qusannoo addaa daa'immanii baankii Awaash irraa. Gadaan erga keenyatee gabaanis keenyataa odaa elektirooniks handhuura Oromiyaa Finfinneetti boolee irraa ka'ee guutummaa Oromiyaatti dhiyeessii meeshaalee elektirooniksii kompiitaraa fi meeshaalee kompiitaroota bilbiloota ammayyaa taabileetiiwwanii fi bu'aawwan teeknooloojii hunda of keessatti qabatee isin eegaa jira. Odaa elektirooniksii dhuftanii maaltu jira jedhame hin gaafatamu, wanti dhabame hin jiru. Maarree warreen baaqees ta'ee jilmaan fudhattanii magaalota Oromiyaa irratti raabsuu barbaadaniif carraa bareedaa isiniif qopheessinee jirra. Waajjiraalee mootummaa bittaafis ta'ee liqii haala mijataa qabna. Maarree koottaa meeshaalee qulqullina gatii madaalawaa nu biraa argattu. Warreen sababa adda addaatiin dhufuu hin dandeenyeef bilbiltanii yoo nu ajajjan battalatti iddoo jirtanitti isin biraan geenya. Teessoon keenya boolee gamoo Oromiyaa darbii tokkoffaarratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf duwwaa 91143 yookiin duwwaa 944228344 nuuf bilbila. Odaa Electronics. Iftu baay'ee dhuman si rakkisee madaama goleen sitti ta'e. Kan mogolii qofaa maaliirri kan qaama guutuu nuti taate malee. Ana kan garuu iftu gurbaa rakkataa kaleessa karaa irratti barteef jettee yeroo amalli kee akkas jijjiiramu gaariidha. Nama jal'aa wajjin waggaa hedduu jiraachuu irra ekeraa amala gaarii qabu wayyure. Ergan injifadhee boodas ammas jallaadhuma naan jechaa jirta. Injifannoo jettee? Injifannoon jibbaan hammeenyaan injifatame injifannoon jedhama. Wanta injifatte sitti fakkaates dhumni isaa salphinaaf kufaatiidha. Dogongoriin iftu bara kana keessaa gooliin galuu malee namni kamiyyuu akkamitti akka galeef maaliif akka galee namni yaadu hin jiru. Caalanii mo'uun garuu gammachuu guddaa dabala. Ati garuu yaaduma keetu naaf hin galleemna. Amala yoon geddeerrattaa laataati garuu maal taayyuu nu dhiiste. Siif namni inni tokko siif obboleessa inni tokko immoo siif bineensa jechuudha. Yaada namaatu akkasumas namni tasa bineensa hin qabu. Kana dura yeroon sitti maa ture ofii keetii diddee har'a garuu dhuftee hojiidhaan natti agarsiisaa jirta. Eeyyee amma nu injifatteetta garuu akkasin fayyane baruu qabda. Amma inni falmatu irra situ falmaafiira maalidha garuu rakkoonsa inni yoo ofiisaatiin dubbanne ati dabartee maaf akkasitti dubbatta? Eeyyee anatu dubbachaafii jira sirriitti hin beeka kan falmaafii jiru anadha. Sababiin isaa akkasin fayyanne gaarii godhee waan hin beekuuf sitti deddeebi'aa jira. Falmitaaf taanaan immoo adabbii isaas fudhachuun barbaachisaadha. Kanaaf adabbii isaas fudhu. Rakkoon qabu na adabamaaf silayyuu balleessitu ana waan ta'eef. Akkas taanaan yaada kootti walii galtee jechuudha. Yaada kamitti? Maaf akka haaratti na gaafatta? Yeroo hunda waa'ee kana haasa'uu qabna? Jaaladhee sitti hin fakkaatin. garuu narsitti ofii keef moo urjii dhafamu dhaqxe? Hunduma keenyaaf waamuu dhaqee Mau burtukan si video. Oke. Aha, Abdi. Pestali bitu deemtee. Burtukan bitee ture. Abdi. Ya urji. Maalik kan ta'e natti mika.
urjii amma ragalfadhu. Guyyaa biraa sitti himu. Rakkii abdi. Har'a akka kanatti himtuun barbaada. Amma maal si godha urjiin? Abdi maaloo natti maal ta'e nufe natti abdi. Okay. Kun kan furmaata argachuu danda'u abdiidhaan qofaadha. Ofumaa keetii mucaa kee waa miti. Abdii koo guddatteertaa jedhi. Tole. Eenyu fuutee haadha manaa kee godhattee wajjin jiraachuu barbaadda jedhiitii gaafadhu. Achi oogaa. Achi booda inni nama gara biraan barbaada yoo siin jedhe ashoo atis boqatte nutis boqanne garuu urjiin barbaada yoo siin jedhe horaa bulaa jetteen eebbistee gallakkisuudha kaa. Anaanii giiftii koo kan na dhibu urjii kana situ beekamoo anatu beekaa kanati dhaabbattee fakka kana. Anullee urjiin beeku. Tole. Garuu saayinsii jaalalaa nan deeggan. Saayinsii jaalalaa deeggartaa saayinsii keessan fudhadhaa wajjin boolla lixaa kaa. Na jala deemtee nan guggubin. Qabuun barumsarra ari'amu jechuun harmiin isaan dhiphatti harmiin isaan gadditi aannan gaddaa akkasuma qabuun jechuudha. Si isa kana dura haasa'aa turtirraa baay'ee isaaf yaaduu fi baay'ee isaaf dhiphachuu kee keessattuu immoo isa jaalachuu kee sirratti argaa jira. Isa waan si ilaallatu hin qabu. Ga'ee koo argadhe taana wanti na ilaallatu hin jiru. Garuu waan tokko wadanaa galuu qabda. Waadaa maaliin sii galaa? Itti fufiin yaaladhu akkanaan hin jenne abdiin qaba. Ani moo anatu duukaa jaalalatu. Waan rakkoo qaba sitti toleera taana. Iccitiin kun anaaf si gidduutti tasa ba'uun qaba. Tasa. Ati naasoftu taanaan ani haasoo maal la fayyadamteeti? Qocolloo qabu wajjin qabdus dubbii qabu wajjin qabdu asuma irratti dhaabu sirra jira. Ani qabu wajji waa tokko iyyuu hin qabu. Isatuun jaalallee keessirraa fudhadhee dheetoo yeroo hundana qochila malee. In jedhees hin beeku. Yoo jedhees immoo inni nama jaalalaan qaroomeedha malee nama jibbam hammeenyaan qaroome miti. Inni dhimma isaati. Waa'een isaa nan ilaallatu. Dirree deemnee motora oofaa turre. Amma yaadattee? Isa booddee fireeniin na didee ture. Isa booddee maaltu ta'e? Isa booddee fireeniin na diduu sana yaadadha. Urjii amma sidhiis. Hagam sitti mee kana yoo yaadattee hin ga'a. Isa guyyaa biraa sitti makaafe. Urjii ciisi. 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 Tole sitti makisi. Maal akkan ta'e erga fireeniin na didee maaliin ta'e? Urjii isa guyyaa biraa sitti makis gabbachiisi. Sana nan beeka. Garuu maaliif baanee bunaaf ishee jechaatiin haasa'u? Anaa wajjin deemtee shaayii dhuguu barbaaddeessitu. Anaa waliin jettee maalan kana caalu iyyuu waan guddaa wajjin hojjechuuf jirraami? Inni fedhii koo malee akka ta'e beekta. Fedhii kee hin taane taanan dhiisuu dandeessa. Anaaf jettee osoo hin taane nama jaalattuuf jetteeti. Isa ammaa sirriitti hin beeka. Namni mo'attee nu injifatte jechuudha. Kanaafiyyuu akka barbaadde nu gochuu dandeessaa jechuudha abbaa murtii taate. Akkasii yaadi kee? Waan barbaadde haasa'uu dandeessa. Inni guddaa walii galuu keeti. Amma abaan. Amma na dubbisaatu hin deemee gaariidha. Ati deemuu dandeessa. Tole jedhe. Tole.
Ijoolleen keessanarraa boriif jaboo akka ta'an, fedhiin isaanii guutamee jireenyi isaanii akka miidhagu, hawwiin isaaniis akka dhugoomu, waan ta'uu fedhan ta'anii kanas akka bakkaan ga'an har'umatti yaadaa. Egereen ijoollee keessanii akka mijatu, rakkoo otoo hin mo'amin bakka yaadan akka ga'an, mul'ata isaanii dhugoomsuuf abdii isaanii kunuunfadhaa. Ijoolleen keessan waan fedhan akka ta'an, nin danda'aa jedhanii akka danda'an isin har'uma bu'uura tolchaa. Dhaloota wayyaawaa ta'anii haalaan baratanii biyya dhaalan guddisanii akka hojjetan, aantee akka boonsan qusachuu haa jalqaban. Inni har'a qusatan irkoo ittiin of danda'an ta'a. Isaan faana guddachaa abjuu isaanii dhugoomsa. Smart Children sanduuqa qusannoo addaa daa'immanii baankii Awaash irraa. Arjoommiin heera uumaa ganamaa keessaa tokkodha. Xiqqeessinee kenninu dachaa godhee deebisee nuu kenna. Duudhaa jaalalaa kan uumamaa kanaan immoo jiraan. Jireenyi tolee, hegereefis tolee jiraata. Otuma dubbannu inni hin oolle sun dhufnaanoo. Kunis seera uumamaa keessaa tokko mitire. Jireenya maatii keessanii uumaaf galata galchaa fi hojjechaa baroottaniif horattan sana eenyutu itti fufsiisa? Eenyutu dhiphina keessaa isin baasuuf dafee anoo jira isiniin jedha. Awaash abbaa arjaa, jireenyi keessan tolee akka itti fufu inshuraansii wabii jireenyaa Awaash. Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa kan ta'e Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan hawwatoof godambaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii ni dhaabbata. Kunuunsee haaromsuun ammoo wixinee isaa keessaa isa hangafa. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti bakkeewwan hawwatoos ta'e faaya bareedina uummatichaa beeksisuuf jabaatee kan hojjetu komishinichi Oromiyaan ardii Afrikaa dabartee addunyaa akka hawwattuuf ifaajii hojjechuutti argama. Faaya miidhaginaa uumamaan badhaatu Oromiyaan bal'oodha, hundumaaf kan taatu. Komishinii Tuurizimii Oromiyaa, Oromiyaa daawwadhaa. Gadaan erga keenyatee gabaanis keenyataa. Odaa elektirooniks handhuura Oromiyaa Finfinneetti bolee irraa ka'ee guutummaa Oromiyaatti dhiyeessii meeshaalee elektirooniksii, kompiitaraa fi meeshaalee kompiitaroota, bilbiloota ammayyaa, taabileetiiwwanii fi bu'aawwan teeknooloojii hunda of keessatti qabatee isin eegaa jira. Odaa elektirooniksii dhuftanii maaltu jira jedhame hin gaafatamu, wanti dhabame hin jiru. Maarree warreen baaqees ta'ee jilmaan fudhattanii magaalota Oromiyaa irratti raabsuu barbaadaniif carraa bareedaa isiniif qopheessinee jirra. Waajjiraalee mootummaa bittaafis ta'ee liqiin haala mijataa qabna. Maarree koottaa meeshaalee qulqullina gatii madaalawaan nu biraa argattu. Warreen sababa adda addaatiin dhufuu hin dandeenyeef bilbiltanii yoo nu ajajjan battalatti iddoo jirtanitti isin biraan geenya. Teessoon keenya boolee gamoo Oromiyaa darbii tokkoffaarratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf Duwwaa 911 Duwwaa 7 yookiin Duwwaa 944 22 83 44 nuuf bilbilaa. Odaa Elektirooniks.